Takashi afaan qabame soolee sharroo akka keessanii sharrummaan beektan hin beeku ammoo chitti deebistanii hin beeku kaalli sharrummaan jedhe harroota sinette injenne antare moto yoni atwas kijibni garenite qoy solan harrootanan jedhamu ansini Khalid wani Khalid nama maaje Khalid injenne solo da ማለት ነው ሶሪ ያው እኔ ውስጤ ኦፕን ነኝ እውነቱን ነው የምነግርህ አናነቲ ወንድሜ ተረድቻለሁኝ አሁን እሷ ትጠየቅ ወይስ Khalid አንተ ፍቀድልና ትጠየቃለች ትመልሳለች ቀጥ ወደሳቶኝ ሶረቲ አንስንጋፈዳ ማልጋፈ እኙ ስቃወቴ ማልጋፈ ዮካ ዮኒ በከ ቡፈና ዮካ Kawwe numti na gafat mosh. Ani badi. Naima nangafada. Yes. Hold on. Ansore gafadun solan. Khalido. Likkiti gashite tati diro. Onada. Sole mata skal gedurde. Ai. Inni nana gafatu bakkaje se kawwe nana gafatette. Ana wandimne gonta Kawena gafat. Ati mala baki kawwe gafadu kawwe yette kawwe na gafatu. Ya. Dawalte wamte kawwe na gafatu. Okay. Sorry. Naga qabda. Naga ko dasin jaaladha my brother beektamiti. Thank you. So mucha Khalid ofin jedhu kan jecha. Saati sirnaan hin gaafatina fi qawwee rabsiin galaan. Nika qaba faan. Jimmi jedhe bannaatee kun taa'u. Maali abbaan mana nu kabachiisi malee seeran qabu moo banni. Meemuti qabadda warrika. Kawwe na gafatu. Akka mana farsoo kan akka fedhan taasaa. So obbolecha Khalid kana jecha guyyaa lama sadii dura mana kanatti argee biratti argee xiqqoo ishii ifa explain goota akkamittiin akka maa jechuun maal walii asin. Maafii kallattiin gaafadhu kaa qabu. Jechuun daarektii maaf kun. Amma guyyaa lama sadii dura mana keettis argeera asittillee argee inni haadha manaa kiyyaa jedhee na turtii hangamii waliin turtanii biyyaan jedhu. Turtii hammamii inni jedhu inni piraayivesii keenya. Gaafii biraa qabatte itti fufe. Turtii hangamii kan jedhu sun piraayivesiidha asirratti dubbatamuun barbaachisu garuu maal kedhaa inni jedhamee hin deebi'u. namni Callisati maaltu si dhibee? No, deebisuudhaan deebisaa deemi nuufillee hubannoodha waan ta'eef. Maaltu si dhibee antee mana bashadaatiin mootii gurgurtaan qabatu? deebisiif mallisillet don't be shy Tokko kan isti taragaagaan ta'e way good. Ayyee itti fufi qawwee. So Khalid mucaan jedhamu kuni yeroo turtii hangamii otoo hin beekamnes inni piraayivesii keenya garuu hiriyaa makiyyaa kan jedhu sana deebiin kee. Eeyyee. Okay. So sababiin turtii hangamii gidduutti akka hiriyaa walii taatan yookaan immoo kaadhima akka walii taatanii dhabuun keessa sun maali? Wanta piraayivesii godheef uummatatti wanta himamne kan taasisu maala wanti adda.
Haajan barbaanneef ka'a. Namni sooshaal miidiyaa irratti waan dubbatuuf waan hin dubbanne qaba miti jire. Namni sooshaal miidiyaa irratti Anifati dubbachaa ma turre dubbatu asirratti. hiriyoonni kee jala jiran, hiriyoonni kee jala jiran warreen haadha manaa abbaa manaa hin qabne boriftaan akkuma keessan kanallee haadha manaa abbaa manaa argachuu barbaadu waan ta'eef barumsa argatu. Haala kamiin wal bartan, haala kamiitiin immoo itti fufaa jirtu. Nam tokko calqabarraa qabee hanga dhumaatti waliin fuulla'uuf immoo maal gochuu qabaa kan jedhu sana namootatti illee himtee namni sirraa barataa jecha. Isaaf by the way guys yuutuubii isiniif banuuf jira. No, raafilii isaa ma yuutuubii osoo hin taane raafilii mataa anaaf Lafa duwwaatti qawwee na dhaggeeffadhu maalii qawwee waliin dhaggeeffadhu aniifati. Lafa duwwaatti ekspiriyaansii koo yookiin immoo akkamitti akka wal baree maalirra akkan jiru akkamitti jaalalli kun deemu akka qabullee lafa duwwaatti dubbachuu hin barbaadu. Maallaqatti dalagee namni biraallee akka irraa baratu barbaada sii galee. Lafa duwwaa jechuun ganaa wal jaallannaa jechaadha. No asirratti maallaqatti hin hojjedhu gaafan dubbadhu sii galee. Garuu yuutuubii osoo ta'e naaf kaffalaan. No, atamma nama ekspiriyaansii qabudha, nama abbaa manaa qabudha. Garuu lafa duwwaatti hin jedhamu. Atamma turtii waggaa takkaasaa ta'u. Nan hubanne qawwe nan hubanne wal sirreessina malee maal qo'ee naan jettare lafa duwwaatti naan jedhu amma laayiv istiriimii kanarratti gaafan dubbadhu waan fayyadamu qabaareen hin qabu uummatan fayyada malee meebi. Garuu gaafa yuutuub irratti viidiyoo waraabdee gadhiistu siif kaffalaanii sana booda uummata keessa hin fayyadaan yaada akkasiin qaba si jammar. Amma yooniin haadha manaa argatu ganaa yuutuubii seerchii godhatu hin taane barumsa asumarraa argata. Haala kamiin akka kaareersi bare innis haaluma kanaa seerchii godhata. Anis asumaan arga barumsa. Namnis akkasuma. Haala ta'uuf nabdee barumsa. Ayneenis abiigoonis akkasuma jecha. So namoonni kun fakkeenya fudhatanii imala isaanii sii galemini anama diteelii hunda isaa ibsee otoo hin taane raafii masaa jecha. Lama sadiin ibsite isa kaan diteelii isaa boru yuutuubii keessatti haala kamiin interviyuu wal gootanii ol gadhiisuu dandeessu. Qawwee waraabamee taa'eera amma kooviidii jechuun akkamitti asirratti dubbatti dandee? Inni koo kan keeffan soorettiitiin kan saamne. Laakki jechuun gosa waa waraabamee taa'e waan ta'eef gartuu waan. Kaameraa maaliidhaan ni qawwee kan isaanii isatu waraabe. Innaan dubbatamu kan daariktera tuun ta'e as taa'uuti akkamitti. Itti mimee abiigoo itti mimee bannaati. Hojii keenya waan Abiigu ammallee naasuuf ta'a. Afaanuma qabaatee asuuf taati. Akkasumatti miiga marqaarra waan waraabamee taa'e akkamitti nuti godhadha. Oshaashitti haadha keetii fa'aa dhiira taatee asota. Qabee baankatti. Ajooftu. Luqqaatitti isin jedhaga. Handaaqqoo rasee dheeraani siin handaaqqoo foon mataatti baatu yookaan nyaata miti yookaan biyyee haadha keenyaa. Qawwee si deebi'eera miti ree. Amma yoo muraasaatti dubbadde. Komplikeetiin godina ala. Ammaan ispeesifaayi godheen si gaafe garuu gaafficha isaa. Anyway rakkoon qabu itti yaada boriftaan nan deebisa hojjettanii isin kenna. No itti yaaduu miti. Barratti malee itti yaadaan qabu. Qooyi viidiyoodhaan waan waraabamee taa'edha. Asitti yoon dubbadhe immoo madaala alamuyyuu hin danda'u. So namni saspeensi ta'eera caalatti akka laalu kanatti gochaa jirtu galatoomi baay'ee promoot gooteerta gidduutti. So gadhiifama gatii ta'e achirraa laaluu dandeessu. Ispiikii lammaffaa obboleessi keenya Kaalid kuni karaa hedduu qaxxaamure silaaluuf gara biyyaa akka galee uummataaf illee ibsee ofiisaallee dubbatee jira amma. So haalli simannaa maal ture akkamittiin simatte? Bareedaa ture. Akkamittiin simadde? Haala kamiin simatte? Ani drama dalagu fusen akka solon fi akka abigo mamigo the drama gabani serious antan okay? I'll just let you know. So kanafi sorry. Feeling akkamii? Yesus ni solen. Qoosaatiin seete solee. Maali kan qabadhaa gaafiin gaafatamaa jiraati? Soleen qalbii seete mamma yoona namni jira solee. Kaalidoo. Waxalee qabeeraan gurbaan. Dhugaa rabbii kuni gobazii dhiiraati foonaa dhagu. Interview gochaa irra na callisaa kamaanne. Qawwee dhugaa rabbii kana booda na jala dubbatu taanaan gaafii tokko nan gaafatiin bakka. Okay. Ani sin gaafatu. Mana dhaggein jira moo an sila? Talaaniiwwan. Inna feeling akkamii sitti dhaga'amaa ture Kaalidiin akkamittiin argitee haala duraan eegaa turterraa yookaan gadi bu'ee yookaan ol ba'e inni haala kan feeling akkamii malee ibsitan?
By the way, dhugaa iyyuu natti hin fakkaanne iyyuudha dhugaa dubbachuuf. Okay, surprise si godhe agana dhufa jedhe sitti hin himne. No, isuma himee iyyuu dhugaadhuman seene si jammar. Okay. Qoosa wayiin se'e jechuun akkasiin jedhu dhugaa seetee dhumarra geesse immoo wanti soosoosti fakkaatu tokko hin jiru wanta manuu dadhabdu wayi. Miira akkasiitu ture iyyuudha. Haala simannaa immoo ani hin dubbadhu kasasitti machuu qabaani. Akkasitti simadhee akkasan godheen jedha. Okay. So kanaafiyyuu inni kunis gara privacytti ceehee jira. Eenyaan natti dannasu kuni? Saadiyaa. Saadiyaa dhiisikaa. Engaa bakka. Natti dannasu kunani. So. Soodaan baasuu ofirraa dhuguma siin jedhee hiikanii ka'e. So kanaafi haalli gaarii. Boosa ofitti godhatta kaasii baasee dhamteetti baasii bakka. Hin baasuu haase. Jedhe isheetti ofimaan nu dhibeen. Haala gaarii irra akka jirtanii gara fuulduraattis guyyaa. Baasii weetiin jedheeni. Maal jettee raawwate? Gara fuulduraattis guyyaa cidhaa godhachuuf karoorsitanii jirtu moo maaltu jira? Wanta abdeetii ta'e jira? Sarpiraayizii uummata kana gochuu haajan fedhuuf waan akkasii osoo hin deebisuu baadhee natti tola. Okay, achi keessatti akka nuti hirmaannu barbaaddu moo hin barbaaddan? Barbaadu. Hin barbaanna malee akkamittiin hirmaanne isin hin ta'ee? So kanaaf wanta uummata hirmaachisu akkamittiin uummata kana dhokatattee yaaddate? Hin dhokatu kabooddee gadi ba'uun isaatiin oolu gatii ta'e. Akka obboleessi kiyyoonii kun irratti argamuu ni danda'a? Akkatti jabaasee gadi ba'e. Yooniin baay'isa weeqimamii koodha. Eessattuu na jalaan dhabamu. Okay. Isa malee hin ta'u. Marratti kontini kiyas fixeera. Waaqayyo walitti sinaa jaallatu. Umurii irraa keessaa ta'a. Waliin raagaa. Lama ta'a, sadii afurtan ta'a. Har'a akka umurii keetii taate dhugaa qawwee. Dhugaa galatis Qawwee. Dhaamsi tokko akka isheen nu dhaamtu nuyi warra siingiliidhaa fi ergaa akkamitti isheen dhaamtu gaafadhuun. Niin fixa. Fixatu meedhii isaa jiran. Uummanni as jala jirta warri siingilii taatan shamarrannis dubarris haala kamiitiin sirna gaa'ilaatti akka namni success ta'uu danda'u. Dhumarraa yuutuubii isaanii garagaltanii baruu dandeessu. Yuutuub chaanalii isaanii sitti ni beektu jee yaada. Yooniinis aananii fi biigoonis jecha. Garuu dhumarratti gaaffii tokko kan inni sii kaasu yeroo baay'ee nama laalladhu taa'e soorettiin uummattoota akka kashlabbee karaarra taa'aa karaarra ciciisaa oolan kanneen akka obboleessa keenya hiikaa kana manuma inni keessatti. Gizumaati kashlabbeettu takka isa jettu beekee godhe. Manni jiru galuu baattee baay'ee nuuf godha. Maaliif mucaan amma nama Amaanu'eel irraa miliqee ba'e sammuu gadhiisee. Rabbi dhugaa kee dhoksi. Ijjisaa xaarmusiin argu taanaan guyyaatti ijjisaa lafan argu. Yeroo mara nama xaarmusii daree ta'a fuuldura. Kaalidoo gaaffii adeemsaa qaba taanaan kaalidoon irree gaaffii haa gaafatu. Asoo kan gaaffii hin qabu itti fufaa. Inshallah. Ati dhiiraa beefoonaa. Kaalidii gaaffii hin qabu hojiidhaan agarsiisaa guyyaa guutuu like enjoy gochaa turanii akka keessaan na qaqqabetti. Maalaasaa kuni horii maal jettaa? Kaalidiin goota onnee dhiiraa. Waan tokko gaaffii tokko qaba. Kan Kaalidiin sooretti goone eenyu faana akka isheen enjoy gootu barbaadde. Walitti fooqa barbaadde. Maal jettee qabe? Maaloodhaa soore maaliif iji sitti dhiitee maal ol kakkabaadhaa ooltanii isinii? Maaf wal jalaa softuu isinii? Oome interview kiyya xumuraa tokko aynee gaafuu? Gaaffee. Aynee eeyyamamaadha? Eshi garuu neetwoorkiin na jeeqaara. Waan nuti jeequu qabu. Waan nuti jeequu qabu.
እሺ akkami yeroo poletiin kee akka soorettiin baaman argattee shaasaa jechaa jirtu